Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'aa kana geessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii deebi'ee dhufee jira obboleewwan kiyyaa tibba kana kabbadaa mul'ataa isin jiru badaatiidha. Waanuma hundumaaf iyyuu galanni waaqayyoof haa ta'u galata isaa jechuudha rabbiif galata galchuudha. Innaa maal isiniin jechuu barbaade tananii waan xiqqoo takka har'a isinitti dubbachuu barbaade innis maalidha yoo jettanii gizee baay'ee jechuudha. Nam tokko jechuudha maaliifi gaafa alatti uffatee bareedee waan hundumaa ta'ee deemu waanuma itti tolee bakka haala gaarii jiraatu nutti fakkaata. Lakka akkasumiti hundumtuu iyyuu uffata sosoba jechuun hin danda'amu. Maaliif kana jette jechuun keessan hin oolu. Keessattuu ijoolleen shamarranii obboleewwan kiyyaa dhaamsi kun isiniifi maaliif jennaanii dhugaa dubbachuu fi ijoolleen tokko baay'ee keessa dabarree jechuudha. Gara laafummaa hamaa sirriitti jechuudha. Gara laafummaa baay'ee gara laafummaa daangaa darbeedha kan qabnu. Akkasumas immoo namni waan maqaa rabbii dhahee kakateef qofa waan dhugaa dubbate bakkeetti nutti fakkaatu jira jechuudha. Kana jechuun namni maqaa waaqaa yaamu silaayyuu akkuma waliigalaatitti iddoo dhugaatitti osoo mul'atee gaariidha. Maqaan rabbii sobaan yaamamuunsaa gaarummaa hin qabu ture. Haa ta'u malee immoo nam tokko jechuudha. Hojii isaa sana galmaan ga'achuudhaaf waan yaade sana galmaan ga'achuu fi bakkeetti maqaa rabbii sobaan yaamu jira jechuudha. Waan kana nama nuun seeyanii duraan nama nu dhugaa natti fakkaatu jechuudha. Yeroon kana isiniin jedhu namni yoo maqaa waaqaa yaame hundumtuu akkuma kankoo bakka keessuma isaatirraa waan maddee natti fakkaata jechuudha. Garuu akkas miti. Maaliif kana isiniin jedhe beektu baay'ee tokko waan na dinqee jira. Gizee immoo imaltanis ta'e gizee iddoo kamittiyyuu bakka tokkotti jechuudha nama lama sadii bukkee teessanii gaafa waan namni sun haasa'u gurratti kennitan jechuudha. Lakkaa kan na caalullee hin jiraa rakkoon kan kana caalammoo kan koosana kan caalu hin jiraa jettanii waa baay'ee barumsa baay'ee irraa argattu jechuudha. Barumsa baay'ee argadhe maaliif jennaani baasii wayii keessan jira imalaan jira jechuudha karaa wayii deemaa jira. Amma obboleettiin kuni baay'ee tokko jechuudha garaarraa fudhatteetuma sirriitti waan isiniin jedha maal isiniin jedha rabbii jechuudha. Dhimma ishee kuni akka intiitti keessa harcaa jechuudha baay'ee tokko jechuudha kan isheen sirriitti keessa isheeti kan madde dhimmaan keessa harcaa sun kan isheen bu'aa deemtu jechuudha. Lakkaa isheen maal taati obboleettii isheetu duraa miidhame gaafa isiniin jedhu obboleettii ishee kuni akkuma nama kamiituyyuu jechuudha biyya namaati kan dalagdee dhufte akkuma keenyaaf akkuma keessanii. Kanaaf wanti kun isin fayyadaa gurratti kennaa of dhageeffadhaa kanan isiniin jedhe jechuudha. Maal gooti mucayyoon kun dhuftee waan turtii ji'a tokkoof torbee lama hin caalle jedhan. Turtii ji'a tokkoo fi torbee lamaatu hin caalle adaada ishee gaafachuudhaaf taaksiidhaan iddoo biraatti sochaatee deemuudhaaf manaa baati. Amma bakka taaksii sana geechetti taaksii sana taraa eeggachuu fi teechi jechuudha. Teessee taaksii sana eeggatti. Akkamatti mucaan nama dhiiraati jetteedhaan dhiiraa nama magaala wayii ture ergaa sana booda wanti hin dubbattu kun jechuudha. Dhufeetii nagaa rabbii nagaafateetuma isa taaksii eeggataa jirtaa jedheetuma jennaaniin baqqaanis taaksiin eeggadha jedhee na bukkee taa'ee garuu akka dhufe sanaanii akka waan kun nama beekuu sanaa tikashaa koo kan kana akkaan na tuqee jetteedhaan. Agartanii tikashaa kee kan akkaan na tuqeetuma taaksii eeggataa kanumaaf anis taaksii eeggadha dhufee bukkee koo taa'ee dhufee bukkee koo taa'uu isaa sana nan beeka sa'aatiin immoo meeqa jedhee sa'aatii na gaafatee ture sa'aatii yoo ilaalu yeroo sanatti sa'aatii 4 fi waan ta'e ture jetteedhaan ganama. Achii kaatee maal taate mucayyoon sunii sa'aatii sanarraa jalqabee isa tobbeetti naannoo sa'aatii 11 gara 12tti deemu jedhanii. Bakki ishiin jirtu amma obboleettii ishee kun hoggaa haasoftu dhugaa jechuudha. Hin amantanii waan akkanaas hin jiraa jettaniiti umtini taatu jechuudha. Gaafa nuuf beeku dildila wayii jala jechuudha. Gandaa tubboo qoshaashaa minaamina keessatti achitti gatanii gatee biraa deemi. Edaa isheen maal gooti
sa'aatii sanarraa jalqabdee wajjumaan baankii deemtee akkuma nama ayyamamaatti birrii ishee maallaqa hunda waan qabdu akkaawunti isheerraa baastee kennitee fi mucaan sun waa keessaa biyaansi dubartiidha waan taateef birrii fudhateellee uffata isheerra jiru dhiisuu fi uffata irraallee jaakkeettii bareedaadhaan kan isheen uffattee marabaate irraa baasee boodiidha fi taayitii bichaadhaan jirti jedhan irraa baafamee jechuudha hundi isaa jechuudha. Hoggaanan akkana zoor jedhee of laalu bukkee koo namni sin jiru qoshaashadhaa achi ka'e immoo quraatu bakka simbirroota adda addaatu allaattiitu raqa gatame kana nyaata malee waan tokko bukkee koo hin jiru jettee kana bichaa dubbattee cayoo suna guyyaa gaafa sanaati qabdee namummaa isheetti sin deebine achumaan sammuun ishee tuqamee argaa laal biyya namaa hojjettee dhuftee taarikaa waggaa meeqa akka hojjette rabbitu beeka jechuudha salphumatti jechuudha. Waggaa hammamii akka isheen hojjettee dhufte waaqayyotu beeka yeroo sanatti wanti hin dhaga'in qabu jechuudha. Garuu obboleetti ishee kun maal jetti osoo birriin hafee birriin badee lubbuu isheetiin isheen naaf haftee raatte yookaas immoo nama nagaa tokko nama noormaalii taatee naaf haftee raatte baay'een itti gammada ture. Garuu birriinis dhabamee isheenis haqa yoonaa bakki nuyi hin geessin hin jiru cabalallee geessine weessayyoo geessine sammuu isheetti deebuu hin dandeenye jettee niitiin kun laal sirriitti jechuudha dhugaan isin garaarraa fudhattee boosi jechuudha. Maaltu natti dhagahame beektu sa'aatii sanatti dogoggora baay'ee akkan hojjedhe keessa koo dhufe dogoggorri inni hojjedhe sunoo maali? An fayyaa kootiin afeera tokkoffaa har'a jechoota kamiyyuu fayyadamee sammuun koos noormaalii waan namni naan jedhus ta'e hojii kamiyyuu nama nagaa ta'eetuman akkuma duraatti hojjedhee bahee galaa jira. Garuu isheen suni maal jetti beektanii osoonii isheen kuuna fee biyaansi kan namummaa ishee beektu ta'ee of beektu ta'ee fayyummaa ishee jiraatee karaa kanaan illee waaqayyoon galateeffadha. Amma garuu waan ittiin rabbiin galateeffadhu iyyuu hin qabu jettee sirriitti jechuudha. Sa'aatii dhumarra geessee waaqalleen komachuu yookaan waaqa mootuyyuu ammaarra rugeessetti jirti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa bara kana keessa maal isiniin jechuu barbaadatanii yoo isinii danda'ame keessattuyyuu nama haaraa taatanii biyaansi amma bifa keessan isa jalqabaa bifa keessan hoggaan isiniin jedhu achitti waan aduun hin agarree fi hoshinaa gandaa keessatti ho'ii fi abiddi gaaziidhaan nu fixee bifti keenya garaagarummaa qaba hin beeksisaa nama asiitiin jechuudha nama asiitiin adda jechuudha. Kanaaf immoo amma sanatti biyaansi bifa keessan isa jalqabaatti amma deebitanitti of eeggannoo cimaa godhaa kophaa keessan manaa hin bayinaa bakka mana taa'aa amma barri kun darbutti jechuudha. Barri akkanaa barri hammaata ilmi namaa bineensa walitti ta'e kun amma darbutti of gattanii tooniyyuu amantanii manaa hin bayinaa bakka kophaa keessan jechuudha. Kanaaf gara caalatti immoo dogoggortanii mangada yeroo deemtanii nama karaan gaafatinaa karaa yoo wallaaltan illee jechuudha. Maaliif baay'ee rakkoo qaba dhiibbaa guddaa qaba dogoggortaniituma namaanii karaan kun eessatti nageessaa karaa kana jettanii hin gaafatinaa oosnii danda'ame kophaa keessan manaa bayinaa bakka. Bi'aansi nama keessan kan ta'e hidda keessan kan ta'e namni isinitti aanu bukkee keessan jiraachuu qaban isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa ani hin beeku maaliif jennaanii walumaa galatti bara akkamii keessa akka jirru naaf hin galu waaqayyo simmootuyyuu sa'aatii kanatti yoo abbaan of eegee biratti isin eega malee waaqatti yeroo kamittuu jechuudha waaqni jira jettanii yoo isin of gattanii maaliif isin hin jennaanii baay'ee ulfaata. Kanaaf obboleewwan kiyyaa jecha niitii sanaatti immoo gaafa gurra kootti dhaga'u dogoggora kiyya baay'een sirreeffachuuf yaalii godhe yookaan keessa kootti deebi'ee immoo lakkaani dogoggora guddaa hojjedhee jira amma yoonaa maal gochuun akkas ta'e maafan kana raawwadhe jedheen maaliif baay'ee tokkoon boo'ee ofitti cannaqamaa ture jechuudha. Maaliif maallaqa namaa sana fayyaa koo hamman qabutti hojjedhee nan kanfala jechuudha agartanii. Garuu isheen sunarra fayyaa isheellee dhabde. Maaliif biyaansi noormaalii taatee waan keessa dabarte sana maal akka ture akkama ture yaadachuu hin dandeenye jechuudha. Sammuu ishiitti deebite jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata baay'ee dhuma cimaa kanan isin jedha obboleewwan kiyyaa baay'ee isaati of eegaa ijoolleen haaraa achi akkas dhufaa jirtan kuni ani beeku dhugaa hamma kana isin jechuu hin danda'u jechan hin qabu. Of eeggannoo cimaa godhaan isin jedha. Kanaaf wanti nani akka barumsa isiniif ta'u dubbadhee maal irratti waan nama xiqqishoo farkaa qabnu irratti rabbi galateeffachuu dadhabuu keenya jechuudha. Maaliif waan xiqqishoon jedhamu immoo kan fayyaa caalee hin jiru. Kan fayyaa caalee hin jiru sababa ta'eef ani garuu
fayyaa kootti hafeetiyyuu baay'ee tokko deddeebisee keessa kootti waa hedduun natti dhagahamaa ture jechuudha. Kanaaf isin immoo amma fayyaa qabanitti waaqayyoon galateeffadhaan isiniin jedha. Mucayyoo sanas rabbiin akkuma niitittiin namuma kamiinuu kadhannaa naa godhaa jettutti waaqayyoon nama lubbuu isheetti yookaan immoo namummaa isheetti deemu rabbi ishee haa taasisu isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa kana fakkaata. Maaliif jennaan sa'aatii kam keessatti iyyuu ofi namanaa ofiin gatinaa sirriitti of eeggannoo cimaa godhaan isiniin jedha. Kana fakkaata waaqayyo yoo na gargaare hamma naa danda'ametti isin jalaa hin badu. Yaansi waan maqqishuu hamma waan tokko sirreeffadhee jennaani. Akkuma kana duraatti barumsaanis ta'ee yaada wal jijjiiruu akkasuma waan beeknurraa wal gorsu akkuma itti fufeetti ta'an isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa dhaamsi koo isa kana fakkaataa baay'isaatii of eeggannoo cimaa godhaayi. Yeroo kam keessattiyyuu dabarsitanii toonii namatti of hin kennina. Waaqayyoos akkas jedha. Baay'isii namarraa of eegii jedha. Maaliif jennaani bineensa ta'uu isaatti beektan nama garuu nama nan nyaatu jettanii sababa yaaddaniif of eeguu hin dandeessanii. Kanaaf maal gochuu qabdanii baay'istanii sa'aatii kanarratti wanti isinirraa of eeguu qabdan namaa jechuudha. Maaliif namni bineensa waan caaleef jechuudha. Bineensi koo gartuu isaatti deebi'ee hin nyaatu. Bineensa amma yoo waan nyaataa irraa argateeyyuu itti wal yaama malee irratti wal hin nyaatu jechuudha. Garuu namni bara kana immoo garagaree nama haadhoo isaa foon isaa deebi'ee nyaachuu qaba jechuudha. Kanaaf baay'isaatii namarraa of eegaa waan biraa isin hin jedhu namarraa baay'isa of eegaa waaqan biratti baay'istanii sa'aatii kana keessa namarraa of eeguu qabdan isiniin jedha. Kana fakkaataa nagaan naaf tura. Kana booda isin jalaa hin badu deebi'een dhufa yeroo kam keessattiyyuu adeemsa keessa dhugaan isiniin jedha. Jechoota namaas haala namni keessa jiru. Lakkaa kan na caalu sin jira. Ani koo kana baasan immoo nan caala bakka kanatti koo nama sanaa olan jira jedhanii iddoo itti of jajjabeessan gisee tokko mudannoon akkasii gaafa na mudatu akkuma namarraa isinii kaasee keessa kootti deebi'ee of gaafataa jira of jajjabeessaa jira jechuudha boruutti tarkaanfachuudhaaf. Kana fakkaataa hangan deebi'ee dhufutti nagaan naaf turan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Namoonni hanga yoonaa sirna jajjabeessaa na waliin dhamaa jirtanii yaadanis ta'ee amma dandeettii keessanii yeroodha yerootti bilbiltanii akka namni namummaa kootti deebi'u hedduu na jajjabeessaa turtanii galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Nagaan naaf turaa turtii gaarii.